Ashama arkafuun kabajamtoota daawwattoota sabboontuun leensaa duubar akkam jirtu nagaa keessanii egaa akkasuma inni nagaatti nu bulcha nagaatti nu awolchu inni nagaa caalu waan hundarraa gooftaan jira jechuudha nagaa wanti caalu hin jiru jechuudha nagaan koo bakka jirtanitti isinaa qaqqabu daawwattoota koo jaallattoota koo hunduma keessaniif nagaan bakka jirtan maraatti isinaa qaqqabu arra waan ajaa'ibaa tokko isinii qabadhee dhufee jira waan nufi kooti fayyadamaa jiru jechuudha waan inti fayyadamaa jiru jechuudha innis maal seetanii guyyaa guutuu qaxxitaa masmarii yookiin immoo siimii dhumatti kan dawwalamu jechuudha natsaadhaan akkamitti akka dawwalachuu dandeessanii isinitti mee isinii fidee jira jechuudha baay'ee bareeda itti fayyadamaan isiniin jechuu barbaada baay'ee tokko bareedaadha itti fayyadamaa dursa garuu warreen kaardii moobaayilii bituudha bittanii fayyadamaa ooltan jechuudha waan tokkoon isiniif hima innis maaliidha kaardii tasaalaatti duu warri Dubaay keessa jirtan hin beektu warri itti fayyadamtanii mala tokkoon isiniif hima kan birri 30 yoo bittan daqiiqa 5 isin naasofsiisu kan birri 40-50 yoo guuttan daqiiqa 10 yookiin daqiiqa 5 isin naasofsiisu jechuudha kanatti fayyadama suuraa kaasee isin agarsiisa na caqasa waan kanatti akka fayyadamtanii kunoo argaa jirtu miti kanatti bitaati fayyadama 15 kun amma anaafi jechuudha 15 kun daqiiqa 35 taasaa jechuudha daqiiqa 16 taasaa jechuudha dhiifama 15 kun daqiiqa 16 itti aasaa jechuudha nama meeqa biratti dawwaleetan itti aasaa jechuudha isinillee akkasumatti fayyadama inni biroo immoo jechuudha inni biroo na caqasa qaxxitaa masmarii kan dawwaltanittiin aasoftan jechuudha qaxxitaa jechuudha kan dawwaltanittiin aasoftanii guyyaa guutuu barbaadan haasa'uu dandeessu guyyaa guutuu jechuudha koodii isaas agarsiisa jechuudha akka barbaadanitti guyyaa guutuu yoo barbaadan maazarii keessa yoo barbaadan faazarii keessa yoo barbaadan immoo friendii keessa yoo barbaadan mucallee warri qabdan mucaa keessa yoo barbaadan obboleessa keessa yoo barbaadan obboleetti keessa akka barbaadanitti haasaa ooltu jechuudha isinii galee akka barbaadanitti haasaa ooltu jechuudha immoo yoo isin hojjechuu didee WhatsApp yoo isin hojjechuu didee warri Dubaay jirtan hin beekna warri biyya kan jirtan illee hin beeku isin hojjechuu danda'a Dubaay irratti baay'ee rakkannee jira jechuudha furmaata isaa mangistiin biyya kanaa nu gadhiisee jira jechuudha natsa akka haasofnuufi jechuudha innis maal seetanii yoo barbaada abbaa barbaadanti dawwaltanii immoo WhatsApp malee neetworkii intarneetii tokko malee dawwalattanii haasaa ooltu jechuudha haasaa'uma ooltu in cuftan jechuudha haasaatuma ooltu qaasini agarsiisa haasaa ooltu waan ta'eef jechuudha amma kan amma dawwaleetan ittiin haasaa oole jechuudhaani qaxxituma dawwaleeni ittiin haasaa oole jechuudha argaa jirtu miti akkas qaxxituma dawwaleetanii ittiin haasaa oole amma immoo qaasini agarsiisaati masilaalii moo maal jetti ishiin kun maaliidha ishini ishiirratti gaxxuxxaniitu 62 masilaalii jettanii akkas dawwaltu jechuudha sirriitti ilaala argitan miti amma ani 0 birriin qabachuudha birrii naan jechaa jira California naan jechaa jira yookiin immoo sin xalafanne yookiin immoo birrii 0 qabda naan jechaa jira okay anamtu nan beeku jechuudha kanaafi keessas immoo waa tokko siniimaa jira mistira siniimaa jira jechuudha bilbili keessa yoo xalafame kanaan baafachuu dandeessu jechuudha warra sin jala xalafate madaami isaa taatu misteri isaa ta'u isa kanaan beektu jechuudha connecting problem or inviting mmd code ingilizanya kanas dubbisuutti man godhaa jira haa ta'u isa biraa darbinume amma kanaafi akkasittiin gootaniit isa kana mitiin ittiin dawwalatan jechuudha
800 no aratti afur afurii meeqa ture sadii shan no jaa shan indawwaltu isa kanaanii kunoo dawwalaan jirachuudha dhiifama kunoo dandawwala dhiifama isa kanaan dawwaltaniitu jechuudha duwwaa shan lama dhiifama bilbila kanaan ilaaliina iddootti dawwalaa jiruudha kun akkas gootanii akkasitti dawwalattu eegaa isa kanarratti hidheetaniin dawwala kaardii jechuudha kaardii isa kanarratti hidhama waan ta'eef kanarratti hidhamee dawwalama waan ta'eef jechuudha akkasittiin gootaniitu maslaalii tokko lama no 21 isa kanaan dawwalattu jechuudha isa kana fa'itti goggootu isa booda sinii dawwala nacaasa'uu dandeessu jechuudha guyyaa guutuu haasoftu jechuudha okay eeyyen kunoo naaf fidee jirachuudha amma ittiin haasa'uutti jirachuudha callisaa na dhaggeeffadha naan haasa'u callisaatti na dhaggeeffadha elo garuu sagaleen nama sanaa sinitti dhaga'amaa hin jiru homaa miti kanaafi guyyaa guutuutti haasa'aa oolaa jechuudha guyyaa guutuu leensaan maalum nuuf iddee waan dhumti ishee eebbisu jettanii na eebbistu jechuudha yeroo hunda dhugumatti baay'ee tokko jechuudha ani itti fayyadamee jira jechuudha isatu na fayyade jechuudha imoon galatanarraan qabu whatsaappiin illee galatanarraan qabu bootimiin jedhan sunis tiktokiin jedhan sunis maani kan biraa messengerii feesbuukii wala hundi isaanii galatanarraan qabananaan ittiin fayyadamne waan ta'eef jechuudha isa kana isaanii miti kan fayyadamu biyyatti dawwaluudhaaf friendii kiyya chiikii kiyyatti dawwaluudhaaf maazarii kiyyaatti dawwaluudhaaf immoo maalni kan biraa ittiin dadawwalee bakka chiikota kootti dadawwaluudhaaf ani kanatti miti jechuudha kanaan dawwalu imoonii whatsaappiin dawwalu akka kanatti dawwaladha jechuudha akkasittiin dawwalaati itti fayyadama warri siniin galle immoo karaa keessaa kaamii okay kaamii teekistii message okay ring okay እና akkasittiin itti fayyadama bakka akkasi amma akkas nagaanti naawolaa itti fayyadama sangaa abbaa keessanii gurgureetti ittiin isinii guutee miti abbaa keessantu lafa gurguree kaardii nacaa isinii guute natti fakkaata warri inan dawwaladhattanii fattashaa ooltan jechuudha jedhaa galatoomaa waan dhaggeeffattaniif oolmaa gaarii isiniif haa ta'u lamaaniyyuu maalumaafu እና የብፋማ ጀባዳ ጎፍታን ቆሞ በቃ ጀርታን ትስና የጉስና የብሱ ጀባዳ ሻሎም